ከቦሌ ለመውጣት ያንተን ፍቃድ ፈልጋለሁ። ፍንፍኔ ውስጥ ለመንሸራሸር ለመዝናናት ያንተን ፍቃድ ያስፈልገኛል እንዴ? አንተ ግም የግም ስብስብ ቆሻሻ ድራማችሁ በጣም የሚያቃጥል የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እንድታዳምጡ ነው በአማርኛ የተናገርኩት ማለት ነው። ድራማችሁ ወላሂ በጣም የሚያቃጥል የሚዘገንን ምን አደረጉ? አሁን የመጨረሻ ነግራቸዋለሁ ማለት ነው። ምን አደረጉ? አንድ አማራ የሚል ግሩፕ አላቸው በአማራ ስም የሚነግዱት ማለት ነው። ፎቶውንም ለቀዋል። አያችሁ? ፎቶውን ዛሬ ኤርፖርት የለቀቁትን ይሄን ፎቶ ለቀዋል። እንዴት ነው ይሄ ጥንብጋላ ከኤርፖርት የወጣው? ይሄን ፎቶ ነው የለቀቁት። ለካስ ኤርፖርት ውስጥ አላችሁ እንዴ? ፋኖዬ የኢትዮጵያ መንግስት ጎልጉሎ ፋኖ የተባለን ድርጅት ሽንት ቤት ውስጥ ካለ ራሱ መውጣት አለበት። ሽንት ቤት ነው ለሱ፣ ገባችሁ? ሽንት ቤት ነው የሚሆነው። አሁን ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ደቂቃ ብቻ አስተላልፌላችሁ ወደ መልእክት ወደ ስራ ሄዳለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የታረደው ልጅ ይሄኛው ልጅ አልታረደም። ያኛው የታረደው ልጅ በእናታችሁ እኔ ኦሮምኛ እንጂ አላውቅም አትግደሉኝ ምን አጠፋው እያለ አንተ ጋላ በስም ኦሮሞ ብቻ ታረደብን። ካረዱ በኋላ ድራማ ይዞ መጡ። ምን ድራማ? ይሄን ድራማ አንደኛ የመንግስትን ስም ለማጥፋት ያው ጽሁፉን ፎቶ አንሱ። ሁለተኛ ደግሞ የማይመሳሰል ሰው አምጥቶ አስተኝቶ የናንተን እኔ እያለ አውቆ ማለት ነው። ድራማችሁ ከሸፈ። እኔ ያለው ድራማ አሰራም ጥንባታም ማለት ነው። ይው ላሰማችሁ። ይኸው በደንብ ይውልኝ፣ አዳምጡልኝ። አንደኛ ሲጀመር የታረደው ልጅ የናንተው ነኝ እያለ ያለም የታረደው፣ ይሄኛው ደግሞ አልታረደም። አስተኝቶ ድራማ ሰርቶ ማነህ አንተ የናንተው ነኝ አላቸው። አከሸፈባቸው ልጁ። እንደዛ ማለት አልነበረበትም። ትንሽ ኦሮምኛ መሞከር አለበት። ነዲሳ አደራ ረቢ ማለት ነበረበት። ይሄ ማለት ተንቀናል፣ ደማችን ላይ ተሸንቷል፣ መኖር አንፈልግም፣ የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ይፋረደን፣ እኛ ማንንም ፈርተን አናቅም። ትላንትና ወያኔ ስር ስንቆም በዱላና በእስክሪብቶ እንጂ መሳሪያ ይዘን አይደለም። የኢትዮጵያ መንግስት ይፋረደን፣ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ይፋረደን። የኢትዮጵያ ያላችሁ የኦሮሞ ወዳጆች ሁላችሁ ተቃውሞ ሰልፋችሁን ባላችሁበት ቦታ ማካሄድ ነው፣ ወዳጅነታችሁ ማሳየን ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ድራማቸው ከሸፈ። አፋን ኦሮሞ ዱበዶር የተኑ ግሩፕ ቴሌግራም ጀራናል ገደን ሲንገልቹን እንዳ ይወልፍተን አን ኤዳ ሼርና ጎረሜናን እንገል ከሰ እንገል ገሩ ነላላ ሊንኪና ያርገሜ ኤራ ከሰታ ይላላ ሱራ ኪያ ከሰት ገዲሰን ሲኒገለ አከሚት ጥምብጋላን ኩኒ ኤርፖርት ከሳበይ ኤርፖርት ከሰና ጀሱ ትሮኒ ጀቹ ወለማ ገለት ጆሌ ከኛ ወንተና ማዱ በታቶሪ ማሊ ቤቱ ሙጫን ቀለሜሱን ሙጫ ከኛ ኢልማ ኦሮሞቲ ማል ጎዳኒ ነማ tokko fidani nama amaariffadubatu way walciifsani ilaala walciifsani anta maanak yennaante nany tuni jedhu hin qallem dhiigni way hin jiru qalmi way hin jiru kuno basmaan biyyal irradoo jedhanii fakkeessan ilaa diraamaa jala nuti ofirra ciise amma gaa obboleessa keenya qalanii kaanii itti boolaani dhiiga isaatti kan jarri qalan caala diraamaan jarri amma nutti hojjetan dhiiga obboleessa keenya morma isaatti cidhaan baafattee dhageessanii dhiiga obboleessa keenyaatti boolaani. Barattoonni biyya keessa jirtan nu dhagahaa jirtu, qophaa lallabaa jirra, iyyaa jirra. Biyya alaa teessanii nu fichisiiftanii, biyya alaa teessanii nu fichisiiftu wanni isin nuun jettan hin jiru. Isin wajjin duudhaa qopheedha. Qaamni barbaade na ajjeesu. Faannoon gantuudha. Kaayyoon faannoon ittiin dhufe seenaa abbaa keenyaa daballa jedhee dhufe kayrii wayiitiif hin dhumne sabaaf sablammoota aammanna jedhee hin dhumne seenaa abbaa keenyaa daballa jedhee dhufe dhageessaniittu የአባታችን ታሪክ እንደግማለን እያለ ነው የመጣው። ይሄ አውሬ
seenaan abbaa jaraa immoo uummata Oromoo armamuruu harkamuruu malee waa kayrii wayii walirraa hin qabnu. Isin galee seenaa abbaa jaraa dachaan immoo akka dabalan gaafa muraa Wallaggaan keessaa ilma Oromoo qalanii mormarraa baasanii uleetti kaatanii Gondarii Goojjamii keessa nagaadhaan deemanii itti kadhatanii jennaan uummanni keenya callisee taa'u seenaa abbaa jaraa daggamaniiru. Liqimsa dhugaa moo dhugaa miti Oromoo? Akkuma uummata Walloo makiinaarraa gadi buusanii rashanan seenaa abbaa keenyaa daggamne akka jedhan daggamaniiru moo hin daggamne gaaffiidha uummata Oromootiif. Daggaman moo hin daggamne? Uummanni kun waan jette hin gooti moo hin gootu? Kennaa fi dhugaa funyaan keessan qabeen dhugaa isin kennisiisa. Uummanni kun waan jedhe hin godha moo hin godhu? Wallaggaan keessaan kan inni dhaqee morma obboleessa kootii muree ulee keessa kaa'ee baatee dhufe. Seenaa abbaa isaa dabale moo hin daballe? Amma warra mootummaa eegaa jirra. Agalatoomoon barattoonni gadi ba'anii iyyaniiru bakka hundaa hiriirri eegalameera. Mootummaa eegganna jechuudha. Akka nama tokkotti, akka nama sabni jalaa waraanamaa jirutti, akka nama obboleessi ciibsamee jalaa qalamee jennaan garaan nama daa'e tokkotti, akka nama abbaa ta'ee an ofii kootiin waariq abbaa ilmoo ta'ee utuu ilmoon koo ciibsamee qalamee uummata kanaan maaltu natti dhagahama ka jedhu dhukkubbii sana fudhadheen obsa dhabee ofii kootiyyuu xiyyaararraa reefan bu'aa Itoophiyaatti reefan galaa jira. Obsa dhabeen tuwaan nyaatin tuwaan dhugin laayibii seene yoo rabbi naa mijeesse immoo bor gara shawaan dhaqa bakka obboleessi koo itti qalame sanan dhaqee taa'ee ilaala achi taa'ee laayibii waraabuu barbaada. Qoosaa wayii qoosaan jiru. Isin galee jagnaa miti yan lunna irraa dhumaati. Garuu lubbuun koo jiru obboleessi koo qalamee ija koo duratti diraamaan sobaa dhiiga obboleessa koo irratti faannoon fincooftee obsan ittiin callisee ilaaluun qabuun. Geessanii akka jettee jirri footoo koo argatanii eessaan beekan feesbuuk irraa baratan ta'e geessanii telegiraamii jaalatti gadhiisanii xambigaalaa akkamitti eerpoortii keessaa ba'uu danda'e maal na gochuuf turan eerpoortii keessatti. Mootummaan yaa warra mootummaa maqaa qofa taa'aa jirran kan baalagizee jedhes jala nu baalagizummaas arginee hin beennu shururkaa baalagizummaas arginee hin beennu takkaa duuti nurraa dhaabatee hin beeku takka kun hojjettani maala biyya keessa ta'a jechuudha. Takkaa duuti nurraa dhaabatee hin beeku du'uun nu salacheera duuti immoo gosa lama andabuu biyyoo obboleessa koo ajjeese waa tokko dhiifaman godha karaa biraatiin yoo obbolaan koo ilmaan Oromoo du'an gumaadhaan xumurra uummanni kun immoo uummata gumaati madaa walirraa qabna madaa oggaa jaarraa meeqaa qabna akkuma jedhan gaafa dhufan faannoon gaafa dhufu yoo barbaadan viidiyoo sana na ergaa ijoollee barbaadaati. Yaa abbaataachiin taarik hin dagmaallan jedhanii seenaa abbaa keenyaa daggamna jedhanii utuu lubbuun jiru yaa mootummaa harka mirgaa nuu taatee nu hidhachiiftamoo nu hidhachiiftu diddu nus ciimneen bullu kana booddee wallaahi wa billaahi hidhaa miti na ajjeesa. Dhageessanii mootummaa faannoon humna keetii ol ta'eefiyyi obbolaa keenya ajjeese. Haadha keenya ilmoo biratti gudeede. Ilmoo haadha biratti gudeede. Himachuu saalfanne. Saalfanne. Sagal of arrabsaa isa jedhan sana taa'aadhaaf malee wanni salaalee keessatti deeme ilmootu haadha biratti gudeedamte haadhatu ilmoo biratti gudeedamte maal maqaan uummanni Tigraay yookiin mootii Beelleefiin morma sitti raaftu abadan ijoollee keenyatti morma raaftuu jenne waan otoo jetteef hin beenna uummata kana hidhachiiftee itti kaafte maal qeerroo qarree yoo hidhachiifte jennaan uummata kana seenaa
bakka banjara dhaqe seenaa abbaa keenya daggamna jedhamiti jirre nummoo bakka abbaan jaraa dhaqe geessinee farramnee maatii keenya yoo nu shakkite mootummaa maatii keenya finnee qabsiifnee farramnee haadhaaf abbaan keenya farramanii kilaashii si qoome xabbeqanii si xaa gootee tokko tokko nu eeyyami hin bitanna yaa mootummaa shuguxii nu eeyyami hin bitanna yaa mootummaa yoo nu kennuun si marare nu hidhachiisi kama nu hidhachiisi ummanni Shawaa Salaalee hidhachuu qaba ummanni Darraa hidhachuu qaba ummanni daangaa ummata kanaa jiru guutuun hidhachiifamuu qaba gara mootummaatiin lakkii meeshaan qabnu yoo jettan immoo nu eeyyamaati mallateessinee galmeessisiifnee kilaashii tokko bitanna gaaffii seeraati ani yoon ka yeroo jiraadhe kanumaan dubbadha nama rabsuun naan ta'u yoon ka yeroo jirus na beektu sagalee ummata kooti yeroon ta'u mootummaa gad deebisee mootummicha kana goone jedheen beekuun jaalmarroo gad deebisee kana goone jedheen beekuun an akkanatti fakkaattitan ummata kooti sagalee ta'eef yaa mootummaa si eegaa jirraa aangawoonni mootummaa hidhataadha haga maalitti isin eegaa jirran gaaffii nagaati Oromoon biyyan diigu biyya ijaara malee ijaartanitti agarsiiftaniittu akkamitti faannoon lafa abbaa keenya irratti lafa tuulamaarra taa'ee koo biraa uffataa lafa tuulamaarra taa'ee waan barbaade godhataa asii gadi bu'ee tuulama cunqursee asirraa gadariyati tuulama cunqursee lafa abbaa isaarraa buqqisee gadariyati dhaqee bakka inni jirutti qaluun isiniifis seenaan kun isinittis galmaa'ee nuttis galmaa'e wanni biraan jiru paarlaamaa waamanii ashabbaarummaatti kennanii qeerrootti kaasudha mana ta'e abadan andabuubiin Oromoo kudha yoo ajjeese gumaadha jedhee nagaa buusa ummanni biraa yoo Oromoo kudha ajjeese kashlabbee saba sanaati malee jedheen nagaa falmaan nagaan dubbadha ummanni kun qeensa keenya qorraan hin danda'u dhuma dubbiiti ummata kanaan qeensa qoramuun barbaadudha qeensi koo dheerateera miti qeensi koo kun ummata kanaan naa qoramuun barbaadudha isinii jenne calluma jenne malee ummata kana wajjin jiraachuu fedhii hin qabnu ummata kana wajjin dammaramuu isin jettan sana fedhii hin qabnu isiniif jecha tolus badus shoonjiin kun wala dammaramu wala qannasamu dantaan qabnu garuu isiniif jecha afaan qabanne isiniif jechayyi afaan qabanne yeroo nu isiniif jecha immoo keenyaa hoo jennee afaan qabannu humna keenya sin beektu amma rakkoon maali beektu rakkoon keessanii yaa aangawoota keenya rakkoon keessanii ummanni ijoolleen kun ijoollee keenyaa yoo jettes keenyumaa yoo gaaramtes keenyumaa nagumaan baanee galutti dur dhabne san argannaan dantaa jalaate akkuma barbaadetti bulchanu jedhee hayyuun sheekiin qeesiin qeerroon qarreen barataan barsiisaan hundi kan inni afaan qabatee taa'uufi ijoollee keenya harka jira yoo dhabne nagaan baanee galuun dhabnu kalas nagaa qabaannaa yoo